Assalamu alaikum ashama harka fuune ilmaan Oromoo kan idila addunyaatti argamtan hundi keessanuu nageenya keenya kan onni irraa burqe bakka isin jirtanitti isin haa dhaqqabuu isiniin jecha egaa qophiileen tiyyaa tan guyyaarraa isin bira geessu qophiilee duraan qophii harmallootaa turte ammas deebine kara qophii bashannana daabbattee kan jijjiirre qophii bashannana daabbaa saniin namoonni tokko tokko hedduutu akkanatti aare nin beeka ammoo isaanuu ka kaameeraaf dura kaanii harka fiitiin waraaban ani wanni nagee hin jiru kanumaa wal qabatee har'as ammaan tanaatan waan dubartiin Oromoo godhu jirtu ammaan tanaatan waan safuu cabsa miidiyaa kanarra guutee jira riskoodhaan hangafi hundi viidiyoo riskoo tasafuu cabsite san dhugaadha huccuuf irraa ol saayitee akkas godhuun sirrii miti anilleen isiin gootee jee anillee waan san qara miidiyaa kiyyaatiin maxxansuu noof kolchaa isiniin jecha arra yoo maaliin dhufte yoo jettan arras viidiyoo takka lama waan akkas irratti kan reaakti waliin goonu ta'a taa'ee immoo shamarran keenya kan Oromoo keessattuu kan amantii muslimaa waliin qabu akkan taane waan hin taane hin dalagina mee viidiyoo tana halaallume laallee walitti keessa jira adda wallee nutti hime waan tamam mal manamte anoo manama keessa jira qulqullaa ta'u bala anoo manama kan waan kee bilaas ta'adun tanjamta maaltu maal waan maada بليز ما كان قدام زنين زمان بليز خير لا تبعت الأمور أبو مانين قولين نجم بدي اوكي عمامتي كيا ما تدرى كيا ما في التيسيستي أما يبقى فكرة خلاص فلت تمي عادي مو مشكلة دانو بالك أنا نانجت تمي عادي باشارات يصير بعدين نانجت تمي ما أدري نادي ما أدري نايم عادي خو مشارات النبر بعد ما أدري ما تماتي كرارتو مالتو مالتي نايمي خا ما وانا نايمي مالتو مالتي وجونا رايازي كلها فراشة كان نامتو نخاية أكنو توم هنا سينغرا كرتلين بينتي وجو كانت فتنة جنيه دكتور egaa viidiyoo tana laallee walitti deebine amma haa arra tanarraa dubban taateen tun magaalaa Yaman biyya sana magaalaa sana keessatti kan gochu kun saa arraan tana arra raawwatame jechuu arraa fi halee akkasii gurbaan intalattiin tun akkana goote tun jaarsa namaati baay'isawee YouTubera jaalatteeti jaarsa namaa waatti gootee falfalatti gootee kan mana isaanii san fiddeen dhiibne if wallaalchiftee viidiyoo san irraa jalqaba bishaan keessatti waa gooteef awwala if wallaalchiftee wajji rafte jaartii namaati ijaarsa namaati gurbaan kun waan nama ajaa'ibsiisu takka alaamaa qiyaamaati alaamaan qiyaamaa sun dhaabbattee jirti waan akkanaa kan jechu waan safuu namaa cabsu waan aadaa teenya cabsu waan amantii teenya cabsu ni amantillee dhiisaadha amantillee dhiisa rakkoon amantiin waa hundaa ole
safuu Oromoo mee safuu Oromoo ijoollee kiristaanaa hin garre waan akkanaa tana haa godhan haa qaama isaanii gabbaasan qaama qullaa viidiyoo irraa waraabanii miidiyaa irratti ol baasan ijoollee muslimaati ijoollee Oromooti ambi akkas baangaaliin takka amaarri isaan akka fedhu godhee wajji ciisee ka viidiyoo irraa waraabin garre keenya wajji ciisuu sarrabbiitu irraa gaafata maaliif miidiyaa irratti ol baasuun barbaachise miidiyaa irratti ol baasuun maaliif barbaachise ijoolleen kiristaanaa waan kana haa godhan hin garre hundi isaanii ijoollee muslimaati mee viidiyoo tana ammallee daqiiqaa 2 moo daqiiqaa 3 kanneen irraa mure haa waliin laallu حبيبي بهرة لكنه خلاص هاي درت وياه تامي آخر ما قلت أبغى درت وياه تامي سنجين michiyoon tun haadha abbaan isii Yaman keessedha mana isaanii keessatti akkana godhu jirtu mana isaanii keessatti akkana godhu jirtu okay isiin ammaan tana asirratti wanni isiin dubbattu obboleettiidha jedhee waan akkasiisan maqaadhaa turte jalqabumaa'u isii waan kana niyyatteeti akka inni hojii ciisu niyyatteeti qayaamte mee isiin waan san hin niyyatinaa jiru fakkeen inni dhiiraa dhaqe akkamitti osoo haadhaaf abbaan mana tokko keessa jiranii kilaasii taaniin ol nayxe sheemiidha wallaahi sheemiidha ayibbiidha tun eva booniyyeen normaal noo jette gudiin takkuma takkaan gaddeemu jirti takkuma takkaan as yaa'u jirti dudda duniyaa kanarratti jireenya lafaa tanarratti waa hedduu garreesii ammallee waa hedduu arguu deemu waan isa yaabsiisu kun alaamaa qiyaamaati jaarraaba nama du'e suuraa gaggara galchanii arrabsan
ittiin beekamuudhaaf nama du'e arrabsitee ittiin beekamuudhaaf jaarraa uffata firraa yaaftee miidiyaa irratti maxxansuun beekamtii argattu keessa jirra. Maallaan ja'anii dhiiftee ja'an maalii bira kuttee waan biraa dalagutti jirti jechuu shamarran keenya. Kuni safuudha. Oromoo biratti illee amantii teenya biratti illee dhoowwaadha. Viidiyoo dhiyeenya kana kan awwala irratti isinii tuttuqe takkaa jira. Viidiyoo san baay'ila kan keessa jirti. Baalli kun na bira hin jiru. San booda sarchi godheetiin dhabe viidiyoo san. Viidiyoo yoon argee isiniif maxxansaa asumarratti viidiyoo haadhi faaxee mataa gallakkiftee san sheriyaal gammadaati moo eenyu ettaniin qaalichas keessa jiru kan akka ilmoo tiyyatti ilaalaa jettee yeroo hedduu isii wajjin mul'atu si gara haadha faaxee tanaa wajjin maayikiidhaa wajjin asliidhaa wajjin feemasoota kaayiroo kana hedduu wajjin mul'atta. Bakka adda addatti bakka gargaarsatti bakka maalitti isii tana maaliif gorsuu dhabde? Shamarran gizee heeruma dhaban akkanuma. Ammoo laaltee nama tokko laaltee intalattii tana maaf irraan kennine? Mijiyyuma as keessa jirtu Fatihaa Kuloroksii heeruma dhabuudhaan waan isiin ta'uu jirtu walumaan gara. Dubartii Rabbi namatti hin fedhini yoo gizeen sirraan hireen ittiin dhufin rakkoodha. Rakkoodha. Ijoollee tan fitti yaami gorsi. Yoo heerumallee haniyyaan isaanii namni biyya tana keessa jiru heeruma kana dilasii miti yoo garii taate malee. Sooshaal miidiyaa ni fayyadamanii haa fayyadamanii. Garuu amantii teenyarraa akka waa'ee amantii itti himi waan amantiin jettu waan safuun taate itti himi gorsi yoo si dhagaan gorsullee dandeessa wanni hedduu karaa miidiyaan dhuftu. Yaada hiyyaa kanumaanin goola ba'u kanumaanin goola bataha. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti turaa. Chaanaala kiyya kana subscribe like share gochuu hin dagatinaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.